Oduu duukaa bu'ootaa kutaa 11ffaa Qulqulluu Naatinaa'el. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Qulqulluun Naatinaa'el tarreeffama maqaa duukaa bu'ootaan wangeela Maatiyoosii fi Maarqos irratti tarree 11ffaa qulqullichi Luqaas kan barreesse wangeela isaa fi hojii duukaa bu'ootaa irratti tarree 10ffaatti kan argamudha. Maqaan isaa duraa Simi'oon kan ture yommuu ta'u Naatinaa'el jedhee kan moggaase Gooftaa keenyadha. Naatinaa'el jechuun kennaa Waaqayyoo jechuudha. Kan dhalates gosa Biniyaam keessaa Naazireet Qaanaa Galiilaatti yommuu ta'u barri isaas naannoo bara Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoositti dhalatedha. Seera Oriitii fi raajotaa barachaa guddachuu isaatiin beekaa seera Oriitii jedhamee seera kanaaf baay'ee kan hinaafu ture. Kanarraa kan ka'e barreessitoonni wangeelaa kitaaba qulqulluu irratti maqaa isaa yeroo barreessan Simi'oon hinaafticha jedhaniiru. Duukaa bu'aan kun amantii isaatti cimaa fi nama adda baase kan hin ilaalle nama qajeelaa ture. Wangeela irraa akkuma dubbisnu duukaa bu'oota Gooftaa keenyaa warreen duraa kan ta'an duukaa bu'oota Qulqulluu Yohaannis cuuphaa kan turan Qulqulluu Yohaannisii fi Indiriiyaasidha. Dhuga ba'umsa barsiisaa isaanii Qulqulluu Yohaannis cuuphaa akkuma dhaga'aniin Gooftaa keenya hordofanii Qulqulluun Indiriiyaas obboleessa isaa Qulqulluu Phexroosiin gara Gooftaatti geesse. Gooftaan keenya duukaa bu'oota kana sadan erga argatee booda gara Galiilaatti osoo deemuu Filiphoosiin argee na waliin bu'i jedhe. Filiphoosis gara hiriyyaa isaa Naatinaa'el deemee Musee fi raajonni waa'ee isaa kan barreessan ilma Yoosef Iyesuus isa Naazireet arganne jedhee itti hime. Naatinaa'elis deebisee dhuguma Naazireet keessaa namni gaariin ba'uu danda'a jedhee yeroo gaafatuun Filiphoos jechattiin isaaf ibsuu dhabee kottuutii ilaali jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 47. Naatinaa'el Filiphoos waliin gara Gooftaa keenya yeroo dhufu Gooftaan keenya fagootti argee kunoo lapheesaa keessa hamminni kan hin jirre Waaqayyotti kan amanu Israa'el isa dhugaa jechuun waa'ee Naatinaa'el dhugaa ba'e. Naatinaa'elis jecha Gooftaa keenyaatti dinqamee waa'ee koo akkas jettee kan dubbattu eessatti na beektaa jechuun gaafate. Gooftaan keenyas deebisee Filiphoos osoo si hin waamin muka harbuu jalattan si arge jedhe. Hiikaa wangeelaa irratti akkuma ibsame bara Heroodis daa'imman ajjeesisu haati isaa Naatinaa'eliin gaagura keessa keessee muka harbuu jala dhoksitee turte. Kana haadha isaa fi isarraa kan hafe eenyuyyuu hin beeku ture. Gooftaan keenya immoo yeroo isaan asin beekaa lubbuu kees du'arraa kan fayyise anadha jechuu isaati. Tokkos beekaa seera oliitii waan tureef muka harbuu jala taa'ee waggoonni gidiraa addaam xumurameera Waaqayyoo maaliif nuun fayyisu raajiin dubbatame ni hafee jedhee yaadaa waan tureef Gooftaan keenya lakkii hin hafne ani nan beekaa jechuu isaati. Naatinaa'elis daa'imman ajjeefaman keessaa tokko ta'ee osoo jiruu akkamitti akka hafe eenyu akka isa fayyise booda harbuu jala taa'ee buusee baasee yaadaa kan turee fi eenyu kan hin beekne icciitii lapheesaa hunda Gooftaa keenyarraa yeroo dhaga'u ilma Waaqayyoo ta'uu isaa hubate. Kanaanis yaa barsiisaa ati dhuguma ilma Waaqayyoo mootii Israa'elootaadha jechuun dhugaa isaaf ba'ee shakkii isaa Naazireet keessaa namni gaariin hin ba'u jedhu ofirraa fageesse. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebisee muka harbuu jalattan si arge waan hin jedheef na amante isa kana kan caalu ni argitaa. Dhugaa dhugaan isiniin jedhaa samiin banamee ergamoonni Waaqayyoos ilma namaarraa osoo ol ba'anii fi gadi bu'anii arguuf jirtu jedhe. Bara barsiisummaa koo waggoota 3 dhufanitti raajiiwwan baay'ee argitaa. Ergamoonni du'aa ka'uu koo fi ol ba'uu koo isinitti himanii yeroo ol ba'an arguuf jirtu jechuu isaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 48 hanga 52.
Boodas Gooftaan keenya isarraa barachaa kan turan keessaa 12 filatee duuka bu'oota koo jedhee yeroo isaan muudu Qulqulluun Naatinaa'el muudama duuka bu'ummaa kan argateera. Gooftaan keenya guyyaa kadhannaa kamisaas duuka bu'oota waliin osoo jiru isin keessaa tokko dabarsee na kennaru jedhu kanneen gaddanii fi ana taalaataa jedhanii kanneen gaafatan keessaa tokko ture. Kana boodas gara Debre Zayit deemanii Gooftaan keenya galgala sana hundi keessan na gantu yeroo jedhu kadhannaaf yeroo inni deemu duuka bu'oota lafaa turan keessaa tokko ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ol ba'ee guyyaa 10ffaatti hafuurri qulqulluu isaaniif bu'ee kennaa afaan adda addaa dubbachuu erga argatanii booda addunyaa amantii xaa'otiin hadhoofte barsiisuuf carraa buufatan. Kana booda Qulqulluun Naatinaa'el Sooriyaa, Baabiloon, Gibxii fi Nuubiyaa keessa deddeebi'ee barsiiseera. Singisaara caamsa 15 dubbifamu irratti akkuma barreeffame duuka bu'aan kun hafuura qulqulluun geggeeffamee magaalaa alagootaa seenee wangeela barsiise. Azaabota baay'ee barumsaa fi raajiiwwan isaatiin amansiisee cuubuun waaqeffannaa xaa'otii irraa gara waaqeffannaa Waaqayyotti deebise. Namoonni kun akka qeerramsoota hoolota adda baasanii nyaatanii waan turaniif amala isaanii kana gara garraa'ummaatti deebise. Barumsa isaatiin cubbuun kan dukkanoofte lapheesaan ibsee cubbuurraa isaan deebise. Kana booda gara biyya Biraaxiyaa jedhamtu deemee achittis waaqummaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dhugaa baatuu fi addunyaa hundumaaf misiraachoo kan taate wangeela qulqulluu isaan barsiise. Wangeelli lallabamuu fi namoonni baay'een gara kiristaanummaatti deebi'uu isaaniitti kan inaafan Ahzaabonni bakka adda addaadhaa walitti qabaman diinummaan isa irratti ka'anii isa qabuun gara mootii isaaniitti geessan. Mootiin kunis akka hidhamu taasisee gidiraawwan lakkoomsa hin qabne adda addaa isa irra geessise. Hammam gidiraatti baay'isanis kennaa hafuura qulqulluu waan qabuuf waan tokko itti fakkaachaa hin turre. Hundumaa kan danda'u Waaqayyo gidiraa isaa keessatti raajiiwwan adda addaa akka inni raawwatu taasise. Du'ootas kaasee dhukkubsatanii baroota baay'eef sireera ciisaa kan turan fayyise. Kana booda fannifame akka duutti murtaa'ee caamsa bultii 15 fannifamee gonfoo wareegamummaa argate. Waaqni qulqullootaa eebba qulqulluu Naatinaa'el nurra haa bulchu jechaa oduun duuka bu'ootaa kutaan 11ffaa hanga kanaatti kan dhageenye ture. Kutaa 12ffaa seenaa qulqullicha Maatiyaasiin hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.